artistii keenya Kadir Martuu biraan naaf ga'a viidiyoo kana. Mucaan artist Kadir Martuu inni xiqqaan amma dhufaa jirtu kun miidiyaarra abbaan kee waa meeqa wawwaataa ture. Tun dhukkubsatiin dura. Ijoolleen miidiyaa kanatti ijoollee koo fiddanii argisiisaa jirtan itti gaafatamummaa bara baraa jalaan baatan yoo ijoolleen koo waa taate jedhee abbaan kee lallabaa ture miidiyaa kanarra dhaga'iin haftee miti. Sigalee ati baay'ee quxisu ijoolleedha. Sigalee waa'ee siyaasaadha kanatti amma xinnoo shaasaa jirtu miidiyaa kanarra erga dhuftee waa'ee siyaasaa haasa'uufis ati hin geenye umuriin ijoolleedha. Sigalee abbaan kees kan inni akkasitti iyyuu fi bor mucaan koo jalaa miidhamuu danda'a ijoollee koo sababa koo miidhuu danda'u kan jedhudha. Bakka ciisu ciisee kan inni siif wawwaataa ture kan inni Oromootti himaa ture jechuudha. Kanaafiyyuu miidiyaa kanarratti nan dhufa malee yoo jette akkaataa dhalli namaa ijoolleen xixiqqaa fayyadamuu dandeessa. Isaan ala gara siyaasaa kanatti seenaa umurii koo xiqqoo kanaan jetta taanaan umuriin kee yeroo xiqqootti baduu danda'a. Oromoonis ta'u warra soddaan. Jaallattoonni abbaa kee hundi abbaa kee jaallatu jechuun abbaa kee nama jaallatan fakkaatanii si miidhuun salphaadha. Sigalee warri soddaallee mucaa artist Kadir Martuuti jedhamtee akkama miidiyaa irratti odeeffamu kana itti odeeffamaa deema taanaan si miidhuun ammallee salphaadha. Sigalee qarshii rakkatta yoo ta'e inni abbaa kee akkamsiisaa jiru sooressi Oromoo Junaddiin jaallattoota Kadir Martuuf miti ijoollee Kadir Martuuf miti Oromoo rakkatan barsiisuuf gaara. Sigalee kanaafiyyuu yoo rakkina qarshii qabaatte abbaa keedha inni abbaa kee gargaaraa jiru nama gaarii waan ta'eef isatti himtee ani mucaa Kadir Martuuti jettee abbaan kee irree isatti siif himee sigalee barnoota gaarii barattee sammuu kee guddistee ati Oromoo gargaaruu qabda malee umurii kee xinnummaa kanatti utuu fiigdeen kuufiin utuu haasofteen kuufiin waa'ee siyaasaa keessatti galuun si miidha malee si fayyadu. Kana beekuu qabda. Sigalee kana sirriitti bareechitee beekuu qabda. Kanaafiyyuu lakki ani miidiyaa kanarra yoon taa'e malee nagaan argadhu itti yoo ta'e haasa'i ijoollee faana wal bari rakkoon tokko hin jiru. Garuu siyaasarraa walabate Oromoonis si miidha sabni biraas si miidha. Ati Oromoo taateef Oromoon hundi na jaallata jechuun soba. Sigalee kanaafiyyuu of eeggannoo cimaa godhi. Kan abbaan kee achi ciisee lallabuufis kan abbaan kee achi ciisee boo'uufis booda ijoolleen koo iddilii ani amma keessa darbee ammarra jiru kana isaan quunnama ta'inna abbaa faadha korraa fuudheen ofii koo akkas ta'e ijoolleen koos narraa